osoo warri gastii jirtan viidiyoo banattanii akkasuma immoo TikTokii kan itan bareedaa ture. Yaa mallattoo TikTokii ol darbaa hundi keessan jechuudha. Mallattaan TikTokii viral manaatiif baay'ee tokko fayyada faamilii kiyya. Koppiliinkiin immoo hunda caalaa fayyada. Koppiliinkiif taaptaabiin hunda caalaa fayyada. Hin beeytan namni Itoophiyaa deeme unkaan TikTokii miti namnu coraa jijjiiratee deebi'a waan ta'eef dafa koppiliinkii godha. Koppiliink 92 abba abdiitti dabarsuuf sakandii muraasa naafe. Sakandii muraasa. Akkamitti coraa jijjiiratan? Let's go. 80. Let's go. Family 84. Fatiyaa takka seenu barbaaddi eenyutu jala mija Fatiyaan yaa fikiriinu galcha ani baay'ee maatii galcha nabba nama onnee libbee fikirii akkana jala kana dhiiftanii Fatiyaa fikiriinu galcha Fatiyaa fikirii onnee darbi qoynaal galcha family 97 let's go Give. Congratulations, asuma follow na goda accounting ki haraile debe jira wan ta'ef congratulations. Ibsale miliona tokko galcha. Followers ni sale miliona tokko galcha. Muti barreeste itinatti mimi. Akkanuma si baname. Niki miliona tokko seen nana Fatiyaa si harkisee bar yookiin mana kana bayi mana kana deebii si harkisee bar. Doron gurguddoolee as kee jiranii carraa kennaaf. Akka isaan dubbatanii. Screen telefonichaa bifa Okay. shamarran eegamu maal jechuudha የኔ ኬኮች የኔ ብስኩቶች ያላ ittifuf sifatu yoo dadhabde immoo nutti dhiisi. 500 galchuu qabna koppiliinkii faamilii agatamne eegalutti 342 irra jirra waan ta'eef 160 nu hafa. Let's go. Family let's go.
let's go kuma miliyoona 15 taaptaabii let's go taaptaabii miliyoona 15 saatiin gaa jira kam godhu waladha gara biraan deebinaa neetworkii keessa sirreeffadhaa seenaa akka hojjetu nama 200 dhufanii nama 30 akka harma jiru salphisanii galan. Ibsishaa gara kaameraatitti annuusiisa daqiiqan gahee jiranatti fakkaata guys. Kaamera taasiisa. Amma dandeettaniini. No, daqiiqan jarri yoo irraa dubbe laali maakii ati akkasumalee hin ta'u irraa gadi hin buun. Achi yoo inni gadduucha bichaa bu'uudha malee nama hiifachiisu. Sistamni akkasii tokko dhufe amma zabana kana. Kana waan ta'eef asii immoo nu koppiliinkii bichaa nu barbaachisa. Guys mee faamilii koppiliinkii kana 400 ol galchine 500 haa deemnu. Dafaame dafa taaptaamii miliyoona 12 galtanii jirtanii koppiliinkii immoo 370 irra jira jechuudha faamilii. Dafa hundi keessanuu koppiliink godha. Mallattoo tiktaakii immoo ol darbaa mana ibsishaa keessatti jechuudha. Mana ibsishaa keessatti mallattoo tiktaakii ol darbaa. Vaayiraal mana akka ol ka'u koppiliinkii immoo dafa koppiliinkii 400 koppiliinkii 400 let's go faamilii. Koppiliinkii 400 walirratti immoo share godha. Walirratti share godha. Guutuun keessan. Of guddisa hogguta daqiiquma tokko. Guddi manni isaa hin guddisuu jedhanii bara Itoophiyaa deemee deeme. Onni takkalle taana waan guddisuu nama 200 dhufanii nu salphisanii nama 30 kana Yookaan nama lamaa kan guys yaaqaree bisanitti guddisi. Ibsishaa nama lama irrisi nama tokko irrisi amma nama dabalata. Guys family nama 200 dhufanii guutuun keessa namni afurii nu mo'atee deemu amma of qopheessu gaariidha richaardi godhata onnee takkallee taanan. Hundi keessan 400. 400 galcha guys family 400. 90 irra jirra yaa family 391 392 394 fa abo ummata faranji ummata bombi ummata bara wallahi guutuun keessan jechuudha 500 barbaanne haga ibsishaan tapha eegalutti 500 koppiliinki 500 taaptaabii immoo dagatina taaptaabiin miliyoona 15 galuu qaba taaptaabii miliyoona 15 koppiliinkiin asii amma 400 kaach amma gara 500 let's go family guzoo wada 500 let's go hundi keessan jechuudha addaan hin kutina hundi keessan addaan hin kutina ibsishaa guyyaan irraa guyyaa addaati guyyaa tapha geema guddaa ibsishaa waan ta'eef hundi keessan walirratti share godha tapha hawwiin eegamaa ture waan ta'eef koppiliinkii isaa 500 oh my god Ramzi ibsa sa'aatiin ittiin walii beellamatan gahee jira tokkoffaa sa'aatii check godhi lammaffaa faamilii kan kee jiraachuu dhabuu mallattoo tiktokiitiin check godhi warra waa push godhan jechuudha mudiitira kan keellee check godhi wantoota kanniin laali maaliifuu sa'aatiin gahee jira namna jedhanii sa'aatiin gaheera jira saan gaheera sa'aatiin gahuu gaheera akkas taanaani faamiliin ibsaa erga isaan ispichaalenjii irratti afuufanii booda jechuudha kan nuti geemii push goone kanaaf waan qabatani geemii jalqabaa irratti kuratii keessan godhu qabdanii kaayidaan ammoo ispichaalenjii irratti
Please speech challenge waan kennitan speech challenge irratti kennaa. Hamma dandeettaniin jechuudha. Recharge keessan osoo ammarraa qopheeffattanii natti tola yeroo san bituu irratti jechuudha. Akka yeroo san bituudhaaf sa'aatiin isinirraa hin guban. Kanuman jedha namni yaada dabalataa yoo qabaatte yaada dabalataa hunna jedhaati. Kilaabii hin jiru kilaabii isin dhufeellee hin darbu. Walirratti share godha iskiriinii mana ibsishaa qaqqabaati walirratti share godha. Walirratti share godha. Hundi keessan share godha. Hundi keessan share godha. Nama 15 share godha. Sendi godha walirratti. Yaa. Share godha. Ibsishaa garuu achi inni live ofii irraa nama gadduuchi malee itti gadinduuchi nama dafee siin dhufu. Si tursiisa waan ta'eef. Ya, gasti isa lali dur. Gasti isa telepon kan ilal. Sabtam opening goram. Sabni best of Sirida, akkasnatti fakkaata dogongoruu yoo baadhe. Best of Sirida batama tapha lammaffaa tokko irratti mogolii ofirraadha yaa. Ka itti aanu ammoo osoo tapha hamma dandeettanii yuunivarsiitii tiktokiitiin eegaltanii hedduun natti tola maaliifuu leencaa fi yuunivarsiitiin tiktokii tirippilii irratti gatii tokkoon herreegu waan ta'eef. Yuunivarsiitii tiktokiitiin osoo eegalameetiin natti tola warroonni fakkeenyaaf leencaa fi lammaffaa bittan. Nama kuma shantam koppiliinki taappi godhaa bata sa'aatiin kuma. Jira sa'aatiin dhumatee jira carraa kana fayyadamne namni as jirtanii. Taapni qabamee kan amma waa'ee taaptaabii koppiliinki qomootoo taasisa taapni qabamee ka chaalenjii eenyuu bana tapha duraa akkamii duubni akkamii waan akkasii dubbadhaa malee fokkos gootanii taaptaabii maaf koppiliinki biyyaa ooluun gaarii natti fakkaatu. Tiriidha hundi keessanuu quba qabaadha best of tiriidha. Taphni best of tiriidha hundi kennayyuu haiti qophoofnuti asuma congratulation accounting abbaabdi ka gubatellee kana deebi'ee jira warri follow na godha. I love you so much everyone. Ibsaata maal jettaan namichaanii gilaabiin akka hin jirre itti maaliif hundi sa'aatii 24 giifta geemii taphataa gilaabiin qaba. Dukkaneessuun illee hin jiru jettaan callamaan illee hin jiru. Speech challenge yoo hin jirre geemiin akka addaan citutti him.